Jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Muuzota kana keessaa filadheen muuzonni asitti bishaatan kun baay'ee babbareedoodha akkasitti bishaatu. Muuzota kana fudhadheen jechuudha. Piraankii irratti hojjechuufan jechuudha. As keessaa muuzii babbareedaa jira baay'ee babbareedaadha asitti. Asii akkasitti baay'ee asitti bishaatee asii gurguru jechuudha. Asii fuudhanii bakka muuziin itti bishaatudha. Asii kaan muuzota kana fudhadheen jechuudha dhaqeetoo. Asii muuzota kana fudhadheen masoobii keessa godheen biddeeni jedhee daabboo qoloota ammaree biddeeni jedheetoo dhiyeessee fi isaan booda piraankii cimaan irratti hojjedhaa jechuudha. Chaaftee harkatti baachuu kiisitti baadhattee deemuuni kotota guuruu miti inni yaa'u namni akkuma isa hubatetti taasaa malee sababiin isaa ati feestaalii yeroo baattee deemtu karaarratuu deemtu waa tokko yoo si qunname waa tokko karaarra yeroo argattu ganaa birrii baasuu feestaalii bituu suuqiitti hin fiiddu. Achuma bitatteet guluunfatteet korojoo kee keessa buufattee karaa keetti buuftu. Inni beekumsa. Nuti akkasitti haasirratti Maal shunkurtaa feestaalii biyya dalachaasa ture amma dalachaafata turte. Feestaalii dachaasee baachaa ture maal gootaan jedhee. Naani yoo suuqii dhaqee waa tokko bitee feestaalii birrii baasuu koorra. Suuqii miti. Isuma kana. Karaarra yeroo deemtu waan karaarratti gurguramu akka tasaa waan karaarra argattu malee warra suuqiin maa qabu. Suuqiilee feestaalii jiru namaa kenna. Waama tokko bakka wanta nama mudatu hin beekan miti. Isatti hin baadhadhee gala maaliif isaanti babaasaa jechuudha. Jechuusaati barri si'anaa akkasumatti iyyuu baay'ee ulfaata waan ta'eef. Feestaalii barbaacha suuqii barbaacha deemtu bakka waan san argatte fakkeenyaaf suuqii yoo jiru ta'e maal goota? Suuqii yoo jiru ta'e amma ta'e hidhattee suuqii barbaacha deemti waan sun maal ta'a? Gurgurameet jedhaa dhume. Ati ijoollummaa mageetii kaastee qabaa saantiba kanaan gashitu. Achiiti amma ta'e hidhattee feestaalii barbaadde dhuftutti gurguramee waan sun dhumeera. Yookiin namni wal saamee bitaa jira. Silaa nama illee taata mituma akka sanatti saantiba qabdeetta ta'e akka yeroo duraa kanatti. Bakkeen saantima itti gargaaramu malee qabu hin beeku. Lakki maal feestaalii maal egaa saantibii yoo baateessi yookiin saantiba sadii yookiin saantiba shamminii. Waa'ee saantimni shan biyya keessatti saantiba shanii. Achi horii shan jechuudha achi warshaan sadii. Birrii shan barqoon birrii qarshii shan. Inni dur birrii shanii binnu amma birrii kudhan. Inni dur saantibiidhaan binnu amma birrii. Haala galii madaa baraatti bitanna maal hojii kana hundaayyuu rakkannaa. Akkasii. Isin warri katamaa kun seeftii makeessan eeggachuu. Aanna bunni geenye. Maal jechuudha? Waan hundaa yeroo dhiqattanii deemtan kana waan keessi keessa guutuma walii fakkaatu man. Maarree keessi keenya irruudhaan yaa rabbi. Lakki. Maal jechuudha ijoollee? Daanyaa dhaabba haara lakki bakkalu lakki. Waa waaqayyo si godhe. Asfiti mee dooni asfiti aaraan jiru. Asfiti. Taa'uutti maal sii godhaatu wanta kun duratti waaree. Maal waaqayyo maaliif fannaayi? Aaraan jiru dhiisi. Maaliif fannaayi? Faraduu jettaayi. Waan abbootirraa gara kaasikaa. Achuma bakka sinii keessi dooni. Maal sii godhatu? Waan urgaayi. Waan manaati malee mana keessaa aaru. Maal abiddimmummaa dhaamtee waan isaa? Aannan yeroo hunda buna danfisuun beektu. Akkam? Ixaana aarsee hojjetanii ixaanni ishee. Kunoo ixaanni dhahinaan argitee dhaqii abidda bee jijjiirri dhaqii. Waan harkaa darbeessaa kanarratti nafu ta'e ixaana kan. Ijoollee jechuudha buna moo nyaata dursaa waan isaa. Maa inni dhuguma maal hojii dura buna buufte angaluu kan ariifadha. Ani koma saanuu maal jedhama ture obboleettiin abbaa manaa maal jedhamte abbaa? Agabaattee dama. Maal aadaa keenya balleessinaa. Agabaattee jechuudha. Obboleettii jechuudha kaayi. Maali obboleettiin dhugaa. Afachuu jechuudha. Obboleettiin abbaa manaa fi obboleettiin abbaa manaa lamaanii baay'ee wal jaallatu. Wal jaallatu. Baay'ee wal jaallatu. Anoo waan akka kitifoo wayitu kana keessa moo cororsaadha moo. Cororsaallee miti. Kitifoon maal jechuudha obboleettii ofiitii kan waanuma gaarii miti. Waanuma ittiin gaggeessuuf kaatee kanamee. Cumboos ta'uu danda'a. Cumboos ta'uu danda'a. Ala baatiyyee kun maal beektamtii moo ogummaa koo beektamtii maal jechuudha maaliiti maal obboleettii. Amma cororsaama kana beektaa reemma yaadu maal. Cororsaama wal bisee miiqayyuu hojjette. Dhugaa rabbi.
Safuudha ka biyya keessa. Baarree ogaa dhufte amma ogaa dhuftu mallaaf iddee dhufta seete ogaa dhuftu. Maal maayidhaayyuu amma cororsaa dha barbaachisu. Dhadhaadha ka. Dhadhaa bichaa naaf iddee dhufta dha baarree xaafiin kanas jira. Ayibiin jira. Bakka. Dooni Namti dhibee hin jiru. maal godhaa jirtaa dhukkoo? Gargaara. Bakka akkasumas jiraatu. Akkuma abbaa keeteetu sagaduu fi jilbeeffate. Inni taa'utti sagaduu feetu immoo baataa shiniitti sagaduu fi. Sagaduun gaarii dadii. Sagaduun gaariidha. Yaa sagaduu. Kamarree bunitti. Maali ijoolleen badee Buna iddoo bishaan akkanuu fidii kan jala bunni qorra buna akka luguu jaaladha. Namni nan dhuga beela isaas hin qabu. Garaadha qullaatti dhumnaa dheetu. Maali Maala qullaa miti maali? jireenyaa. Amma miti Qullaa jireenyaa. maaliif hin gaa'u? Hin ulaatteetti. Sireefi amma miti nyaattas. Ulaatteetti. Dhiqadhaa ettaniire. Buna nyaata godhamte. Maali ta'a koo saamunaa illee daballi kisiiftu. Rakkoon qabu dhiisi. Maal akkamitti harka saamunaa nama dhiqachiisu maal taatan sun immoo. Adeemsan baay'isee namaa inni. Maal adeemsa qabaree arabbii koo harka Inni kannaa waan isaatu namatti hin ba'u shittaa isaatu ta'a. Nyaatichamu. Nyaaticha akkuma qulqulleeffanneetti kaana. nyaata sayyuudha dhiyaatu maal kun salphaa. Ayyuu jedhin obboleettiidha. Agabaattee. Obboleetti. Haata abbaa manaa hoo haata abbaa manaa. Amaatiidha ka. Amaatii. Ati aadaa kana tokko dhanganaa si barsiisaa jirti. Ana moo? Ani jechuudha. Aadaa si barsiifne. Ani haati koos, abbaan koos, obboleessi koos. Haramsaaluu dheetta. Amsaaluu. Maqaa. Ani amsaaluma koon beeka. Nuuni barsiisaniif. Ani waggaa sagalii nan haadha koo biraa deema. Kanaaf aadaa baadiyyaa akkuma baadiyyaa. Maa inni baadiyyaanii? Dhuguma namni aadaa baadiyyaa baay'ee hin beeku. Suma dhuga. Isa dhuga. Baadiyyaa. Loon gaarii afaan Oromoo iyyuu sirriitti barachuun koo beekuun koo gatii abbaa kiyyee faana haasa'aa oolluuf malee. Of hin jaallattu kaa kanaaf hin beeku. Maal namni akkamitti of jibba? Eesti maal hojjetii faamsaalu maal taatee maal irra galchiin kennu? Ishee keessan ilaalame hin beeku. Maali dukkanaayi? Of jaallatti Guyyaa fakkaata. dhabiti. Ayamoo harka dhiqannee irra miti reeyaa rabbi gooftaa koo. Maalee duree. Dureebbisi kaa Kota fayyada. bunittiin asii haa kaatu. Bunittiin irratti akkamitti bu'aa bu'aa irratti gadi nan miti. Nuftanis. Aanna lamni namaatti qabachi bunaa gaa. Maal ijoollee buna bira keessa bira deemu maa jechuudha? Maa jechuudha yaa rabbi gooftaa. Aanna maa jechuudha namni buna bira namaatti jala jala godhee jala ka'ee deema. Aadaan biyya keetti kana kunuun tokko iyyuu jirtan aadaan beekne kunoo ishee kana. Shirka. Kunoo aadaan beeku. Situ utoo mi bartee barsiista. Ani ofii beeku. Hin beeku. Sukkaara hin qabu garuu. Kunoo naan arrabsiifte adee arrabsiifte argitee. Argita akkatti nyaarra. Adee arrabsiifte laala ofii keetti balleessiteeti. Ofii keetti balleessiteeti kunoo Ija ishii keessaa balleessaa. isheetun barsiisneedha ilaal kunoo adee arrabsu argitee. Ofiin beektu naan jedhanii jechuudha. Ayi haanna. Ayi haanna. Ayi haanna. Anis waan bareedutti bitadhu hin nyaattu amma. Kottu taa'ee. Hundi keenya wajji namni ni nyaanna maal jechuudha. Maali? Maal naannatti guyyaa na bulu. Maali koo bakkee koo? Gala. Maali bakkee koo maali baali Lakkina maali kaa- maali obboleetti koo yaa obboleetti koo ji'a lamatti. Haadha lateeraa dhibboo maal taatee maqaadhaan nama waamanii Maal ta'a? namni mucaa godhatee namni daa'ima godhatee maqaa daa'imaatiin waamu malee. Haadha eebbuu akka jedhamu haadha lateeraa. Haadha lattuu koo haadha yoobeeti ishee. Haadha yoobee koo. Ankuu feere. Haadha roobaa, haadha hawwii akka barbaadde jedhi garuu maqaan hin waamin. Ishee haadha yoobee koo. Ol kakaasaa kaasisanii kakaasaa. Kakaasaa sanyaatii kakaasaa. Koo eebbuu koo bareedduu koo qashii koo. Dabalan namaan nyaataatii dabalan. Dhaggeeffadha akka jedhani. Keessummaa galli minyeessee ittoo osoo giddi minyeesseedhaniiti. Nagashadhaame. Si gashachuuf maal kan isa si kaasin tala koo kan ixaanitti isa si kaasin. Maalis noo seeruma isaayyuu hin beektani. Maal seera keessatti ani koo aadaa kan magaalaa sin jedhamti kun maal godhu seete kaa miidhaa maal godhu seete kaa. Kiraachi darbe sarara namaa kaa'ammaan. Ani maal beeka isaa baatiyyee gaafa isaa Raajii baatiyyee miti. Ishii Kan ixaan irratti kaa'an. Ishii natti na dhaggeeffadhu abbaatiyyee kana dhaggeeffadhu kaa jechuudha lalaalikaa jechuudha jechuudha amma jechuudha jechuudha. Namni magaalaa kun bakka nan itti guddadhe kan naannoo magaalatti sana ni guddadhe
jalqaba jechuudha kan coomas akkamii si dhiyeessuuf sargiis akkamii digsiis akkamii qirraarii jalqaba nama baasu. Maaliifi yoo waan naqaniif daddabalanii achiin kaa'uudhaan jalaadhuma. Qirraarii yoo jalatti naqaniif garuu qirraaricha sirriitti dhugee namni tokkoffaan dheebotee jiru waqalee qirraaricha dhugaa. Achiti immoo gaafaas garaagarummoo nyaata immoo jechuudha. Nyaata garaan keessa coppi jedhee guuteera nyaata badaa jalaa nyaatu. Kanaaf jedhanii qirraarii anis kanaaf jedhee nyaatittiin baay'ee minyooftuudha garuu xiqqoodha. Kanaaf jedheen jalqaba buna si obaasee akka appitaayitii keessa cufamu. Kanaaf nyaata akkuma nyaattuun barbaadu moo laaki nyaatittiin xiqqoodha. Minyooftuudha garuu waliin geessu. Sammaa maal taafin kiiloon tokko amma birrii meeqaree dhugaa qabdee maala fuudhan. dhugaa qabdee sitti hin fayyadamu. Amma kaasitu nuu banamaa baay'ee nuu bananii. Sinibala kan godhanii namaatti akka Abbaan madeessee bana malee. Abbaa madeessee. Nuuf kadhadhaa kaashii nuuf kadhadhaa. Galateeffachaa kan abbaa warraa. Gara sagalee ol kaasii maalitti immoo waa kadhatta yoo hundaa maal jechuudha. Nageenya. Nagaan mul'ata. Maal irraa xinnoo ishee saaqani taa'ee. Saaqaa maal? Cororsaa. Samini. Cororsaadha. Waan akka kitbooti bakkaati. Cororsaa leette. Maayini? Dhumtaniittu sinoo. Maaloo aadaan keenya sinbati. Odaan keessanis kana baata. Kana aadaan Oromoo kana nyaata dhalli namaa. Maal yoo mina koo dhuftee cororsaa sittan argisiisa. Hati keessin guddifneessin. Nan badii. Dhumtanii. Maaloo yaa namaa. Maaloo kaasi kana haadha koo kunis qodaan isaas maal kun qodaa gabateetti dhiyaatanuuf. Gabateedha kan beeyu. Cororsaadha kan nyaatamu. Keessummaadha. Ani obboon sirraa galaa ofii kee fiyyuu badde. Safuu. Maalitu waan nama aadaan beekne maal gochuutti fuute wajjin teesse bifa. Iddoo bulee dhaabatte sigayyuu. Hundumtuu miidhamaadha gaa keessi isaa duwwaadha. Akkuma kanaa himachuu dadhabe kottumee waan si malaa. Silaas ijoolleenis barumsa dhabdee garatti deebitu dhabdee qee keessa jirtiiti. Warshaa kaayii kana banadhuuti. Ittiin jiraadhu kanaa Maala kaa bitti kitifoo dhabar kun kitifoo. warshaa isaa banadhu bakka ijoolleen jiruu dhabdee sitti naannoftee kanaa caccabsitu. Maal godhu maal jiru? Abbaako. Maal ijoo kan ishee yeroo keenya guddu kan isheen gororaan immoo dhufittu. Dura bulluqaan nu gubdee amma immoo akaayii nutti deessi. Kun immoo kun kana faranjii irraa kophii kaastee. Maal jechuudha kun koo kitifoodha bar maal taatee foon billaa fidaamee diimina akka murattuuf jedhee ni bari. Diimina akka murattuuf jedhee ni bari. Egaa meeqa akkasuma fakkaata manni keessanis jira bareechanii. Egaa Finfinnee keessa jiraattu dhumma siniin. Abiit Finfinnee warra Finfinnee bakka wannoodhuma kana nyaachaa oolu miti kitifoo kana nyaachaa oolu miti. Amma bakka lukoo giiftii kooyi. Giiftii koo yaa bareedduu kooyi. Yaa qastii kooyi. Inaarinii daawwattoota qofaalan piraantii si godhe. Akkasii. Akkam? Jechuun bakka maal jechuudha maaliif piraantiin taatu bakka nu. Dhalateeraa jennee. Hojii keenyaa. Waan hojii kun nyaadha daawwattoota kun kanaa gaafadha akkasumatti mee bakka viidiyoo silaa bakka isaan beektanii. Kana na gootee adeeda. Bitilaa viidiyoos bakka isaan beektanii. Nagaa gaafadha akkasumatti manuma kana akkam jirtu jedhaani. Nagaa keessanii fayyaa keessanii achi taati malee. Akkasitti Nagaa keessanii fayyaa keessanii dhiifama nu godhaa gaa. Nagaan isiniif haa ta'u yaa obboloota koo. Nuti taphatte intalli kuni nuyi waan kun jiraachuu isaas hin beeknu dhimma keenya taphanne iddoo irraa jallannetti immoo nu sirreessaa. Kanaraa keessan immoo nan arrabsina viidiyoo kaleessa gadi lakkisetti tokko haadha irratti piraankiin ni hojjetamudha. Ni haadha odoon ta'in obboleettii kootidha. Akkuma obboleettiiti kanaaf inni irratti hojjedhe malee adoo haadha misaaluu taate wal jedhee iyyuu ija keessa laaluun namatti cima. Namatti cima dhugaa rabbii
Kanaafiyyuu jechuudha. Kennaa nyaata akaakaayii kan ammarratti ammarratuu qaba akaayii nuti ammarratti qaba qeeqoo qaba mana bareedu. Biraanti dhagaa walitti araaram namaa Bara yoo fi caccabsee fixaa kan. Ani kaasaa hunga bu'aa tokko immoo kaameraa dheeksuu inni kaleessa niitii nan fuudhee immoo kaameraa dhokachuudhaaf achi dhaqii taa'ee jira. Niiti maali? Niitii naa barbaadaan jedhe tokko jira. Viidiyoo kan jala tokko jala Sanii nyaattanii gooftaa fudhataa nyaata. kottaa gijjiirtu maal? Ilaala. Yaa daawwattoota kiyya yaa bareeddota koo yaa qashtoota koo. Torbee darbe immoo biraan fuusisee dheetii awwaara kaasaa ture. Innoo. Maaliif haatuma nyaata uffisiseera? Lama fuudhuu qaba. Ayyoo Obbolaa baay'ee ni argachuu Ga'uu qaba. yaade. Ashaangulliitiin kuni yaa ashaangulliitiin kun jechuudha dhugaa rabbii ashaangulliitiin kun baay'ee manaa taate. Baay'ee manaa taate. Abbaa eebbuutiif naa taati. Laala. Laphee ishii kana jala dhokatte jechuudha. Akkasitti yaa ashaangulliitiin yaada gama ishii teesseedhu. Anna akkamii jirtu mi Haati koo kana booda dadhabdeetteedhe. Hindeessu waan ta'eef obbolaa baay'ee akkan qabaadhutti nan fuusisaa. Kan fuusisee dee maal yaa fuusisuu warra Sin dhagayin jedheen. hafuudhu Sin dhagayin. maal silaayyuu kaleessuun irratti bareeda. Nan sokkaanii. Nan sokkaanii. Kunooti akkasitti jechuudha piraankii bareedduun hojjedhee natti fakkaata. Laayik godha. Asumaanis immoo daawwattoota kosuma dhugaa obboleetti akkuma obboleetti abbaamsaa natti kootutti naamsi mi abba kootutti naami dhugaa rabbii maali asiminti reenta guddise. Haadha manaa obboleettii haadha manaa obboleessa isaati. Lakkuun daanatti fakkaata laala ijoollee kun lakkuudha. Kunjisee isinitti agarsiisu lakkuu. Innaa laayik godhaa sheer godhaa. Koomantii nuuf godhaa ji'a dhuftu immoo hoggaashiin dhuftu waan an sinii gaafadhu amma galtee deemuu fi waan an sinii gaafadhu naa barreessaa. Walloonni immoo haadha jettanii jettan haadha miti obboleettii abbaa manaa amsaaluti. Obboleettii Obboleettii abbaa manaa amsaalu. Laalaa ijoollee lakkuu dhugaa akkatti ni bareedu. Natti kolfu. Afaan Amaariffaan beeku, afaan Oromoon beeku. Hundi bashiin natti kolfanan. Jedhaa nagaan naaf bula. Oolaaf bula.